daawwattoota keenyaa qophiin addaa irraa sababa wallistoonni keenya biyyarraa dhufaniin as Washington DC irraa isinii darba. Egaa akkuma walitti caqafne qophiin kun waanuma lafaa kaa'amee ta'e miti yeroo waggaa hedduu fudhate akkasumattis hojii nama hedduu fi hirmaannaa nama hedduu fudhate. San keessa immoo dargaggoota lama waan kana irratti yeroo dheeraadhaaf hojjetanii biyyattis dhaqanii ijoollee kana dubbisanii akkamitti akka isaan gara dhufuu fi danda'an mijeessanii wallisaa Abdii Nuuressaa fi akkasumattis Liiban wajjin jirra. Mee Abdii akkuma ati achiin turre yeroo reefuu Haacaaluu fa dubbifnu anis nan beeka bara dheeraadhaaf waan kana irratti hojjechaa akka turte nuuf himee jira Haacaaluun isaan ragaa baanii jiru. Mee yaadni kun eessaa dhufee akkamitti immoo milkooftan? Yaadni kun kan dhufe akkuma duraan atillee jette boleessi koo Liibanii irraa madde duraani Liiban jechuun amata gara waggaa 13 ol beena yeroo hunda waa'ee Oromoo kana dhimma isaa godhateetu jala deema. Baay'ee nama nagaadhaa keessi isaa qulqulluu Oromoon hunduutu akkas taate amma iddoo jiru kanatti hin jirru. So duraan dursee isa galatoonfachuun barbaada. Ani immoo wal qunnamtii artistoota keenya waliin qabuun shawaa waliin qabuun inni shawaa wajjin baay'ee wal beeka. Ani illee dan beeka garuu amma kana walitti hin dhiyaannu turre shawaa waliin utuma wal beeknu jechaadha. So kana keessatti inni gahee guddaa qabate jechuudha. Shawaa asoorsiisee kunis godhee anis yeroo shawaa argu shawaan akkuma Haacaaluun ibsanii dhiigaan Oromoodha namuma keenya. Biizinasadhuma Oromoonni ijoolleen kun yoo dhufanii maallaqa meeknaaf godhuu laata ka jedhu kana baay'ee keessa gadi fagaateen beeku. Ani immoo karaa sanaan ijoolleen kun dandeettii guddaa qabu aadaa keenya sirbuu aadaa kan kee sirbuu ummanni Oromoo immoo biyya san keessatti baay'ina qaba. Asitti illee yoo ijoollee akkasii kana dandeettii gahee guddaa qaban kana yoo biyya kana finne artistiin keenyas hin guddata ummanni keenyas baay'ee as jira akka isaan bahee simatu anatu itti himaa ture. So hamilee kana aniif Liiban itti kennine kunoo har'a wanta nuti yaannu anaaf guyyaan kun guyyaa haaraati artii Oromoodhaaf maaliif ijoolleen kun afaan Oromoo sirbanii aadaa keenya agarsiisuuf biyya san keessaa bahanii as dhufuun dhugaa dubbachuudhaaf isa nuti as biyya waggaa 10 qateenye hojjanneerraa caala wanta kun anaaf jabina qaba jechuudha. So maayindii akkasii dandeettii akkasii otoo qabanii ijoolleen kun as dhufuu isaanii Shawaa Entertainment minno Shawaa Entertainment baay'ee galatoonfachuu qaba jechuudha. Gaarii Liiban as dhufanii jiru galatoomi yaada kana fiduu keetii fi akkasumattis namoota biroo qunnamtee waliin hojjannee ijoollee kanaaf nu jettee irratti faajuun kee sabni Oromoo hundi si galateeffachuu qaba. Kun injifannoo guddaadha. Mee Oromoodhaan maal godhaa jettan akkamitti akka simatan barbaadda? Ifa waa afaan baay'een danda'u garuu afaanuma sitti tola hin jedhin. Amma yaalte badalleessin jedhe. Shawaa wajjin like akkuma Abdii beekutti wal beekna just be kind of friend close friend yeah. Itoon jalqabeen duraan hin beeka achi booddee sama jalqabees jabaatees ammas ga'e amma kana ga'eera. Oromummaatti wal beekna. Riyaa garuu Oromummaa keenya immoo strongii nu go'eera gidduu keenya irratti. Yeroo baay'ee sirboota Habashaa fa'aa fidaa. Yeroo baay'ee yaada maaliif kan keenya nu fedhii. Yeroo baay'ee itti nima achi booddee sireessi ta'een nan dubbiseenii ati Oromoo abbaan keessa Oromoo garuu okay biizinasii kana biizinasii Habashaa hojjetta garuu eenyummaa keetti maaliif waa tokko hin gootu benefitii qabdaa xiqqimii qabdaa ijoollee kana waa tokko kan yaaddu hin jiru Oromoon baay'ee jirras teekee kuna chaansii ati qabdutti ijoolleen kun ufusaan irra jira jeen waan baay'ee itti nimee just na afaan Amaaraatti dubbannaa makas like baay'ee akka fi understand go to timech would okay je jalqabe akka saa wajin amma yeroo saa wajin fite I mean as soon as like a different bilbila sani
kaza bilbila isaanii fudhadhee bilbila isaanii kennee akkas yaadeera yeroo sana jalqabu baay'ee guma natti hin fakkaanne just like yoo ta'e maaliif ani humna hin qabu garii nama humna qabutti intina gootiin nama sanatti intina gochuuf hin ture waaqayyo jedhee kunoo asgaaniiru waan kanuma isaaniif miti kan hojjete aduma oromummaa koofiin go'e malee isaaniif feevorii gochuu namaaf intina jechuu of mataa kireedii argachuuf miti adaamuma kati oromoo isaan kun ufanii yoo biyya kana galanii afaan biraa miti kan sirban aduma koo agarsiisu afaan koo dubbatu afaan koo sirbu kanuma kan yaada malee isaaniif nama tokko feevorii gochuuf miti oromummaa kootu akkas kokoolamu gaarii mee abdii yaaduma kana irratti osoo hin deemne gabaabsiteetuma amma ijoolleen kun sababa bal'aa keessaa dhufanii namni keenya biyya alaas hedduu jira mee akkamitti simatamuu qabu maal gochuu kunuunsa akkamii gochuu fi qabna maal gochuu qaba sabni Oromoo as jibate obviously biyyoota isaan deemuuf jiraatan kan hunda dhatte namni hundi si beeka maal gochuu qaban warra Minisootaas haa ta'u warra DC iddoo adda addaatti. Egaa Oromoonni biyya hunda isteeta hunda jiraatan kanaan dura yeroo deemnee qophii akkasii kana goonu hinuma dhufu amma garuu kun ka adda ta'u ijoolleen kun arfan yeroo calqabaatiif kun seenaa guddaadha biyya kana dhufuu isaaniiti kuni biyyatti illee amma yeroo dhagahamu ijoolleen magaalaa keessa dhalattee guddatte yookiin immoo ijoollee magaalaa amma hammayyaa deemaa jira jarri hammayyii magaalaa kana keessa jiraatanii edaa afaan Oromoon sirbamee akkasitti successful tahamee biyya Ameerikaan dhaqamee dhufuun hin danda'amaadha maallaqni argachuu hin danda'amaadha edaa afaan Oromoon amma kana guddaadha jedhanii akka yaadanitti sabni as jiru hundi siyaasa kamiyyuu haa ta'u ganda kamirraayyuu haa dhufu ijoolleen kun kan dhufaniif Oromummaa kana calaqqisuudhaaf sila ta'eef baay'een uummanni keenya hiriire ijoollee kan akka hamileen isaanii jabaatee biyyattis galanii uummanni keenya kaas jiru jajjaboo aadaa isaanii jaallatu eenyummaa isaanii jaallatu akka achi teenye dhagahu miti namni as jiru jabaadha jedhanii akka himataniif isaaniif illee akka hamilee ta'u uummanni adda ta'ee walitti kana lallabee gadi bahee ijoollee kana sirnaan simachuutu sanarra jira jechuudha. Wanti itti dabaltan hin jiraanne anis karaa kootii karaa opride.com Folle Entertainment Hirkoo Entertainment akkasumattis Dagalee Miidiyaa fi warroota nu hordofan hundaatiin aanjaa kana mijeessuu keessaniif haala kana mijeessuu ijoollee kanaas fiddanii sabaa wal argisiisuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha kaan sabni Oromoo immoo akka isin galateeffatu shakkirraan qabu yoo waan itti dabaltan hin jiraanne asumarra dhiifna. Lakki wanta jette sirriidha asitti illee qophii asitti qophaa'aa deemaa jiruudhaa fi ani fi Liban akkuma kanaan dura irratti hojjechaa turre buleewwan keenya warra Folle Entertainment as jiran waliin taane qophiin kun miidhaguu qaba isaanis humna barbaadu sila ta'ee fi nuti immoo isaaniif humna ta'uudhaaf jennee hirkoo jedhu san immoo ani finni baafanneetu isaanitti makamnee jirra. So sagantaan kuni as ka Washington keessa darbu kuni Oromootuma ana dabalatee boleessa koo dabalatee warra hirkoo dabalatee Oromootuma toora kana jiran gaggeeffamaati jira idduma jirrutti amanaan dhaamsa dhaamu barbaadu minnoo Shawaa Entertainment ka jedhamu kuni kanaan dura caala xiyyeeffatee ka fidaa jiru sirbootuma warra Habashaa sirbitoota qofa hin taane warruma shubbisan illee baay'ee dhufaniiru amma keenya akka maaliif hin dhufne keenya akkamitti warra diraamaa dalagu warra kitaaba katabu warra walaloo dubbisu warra kana hunda kan nuti biyya kana fiduu dandeenyu akka minnoo Shawaa kanatti yoo biizinasa baafannee hojii kanarratti sirnaan yoo itti bobbaane namoota keenya dandeettii qabanii karaa artiitiin gara biyya kana fiduu dandeenya jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo yeroota akka Hegeree Miidiyaa akka keessanii Opride warra dandeettii qaban baay'ee jiru. Yeroonni kun itti yaaduu qaban. Laayisensiin kun bahee seera jira karaa seera san deemame warri Oromoo ta'an biyyatti ka jiraatan yookiin immoo isteeta Awurooppaa ka jiraatan Awustiraaliyaa ka jiraatan
akkamitti gara biyya kanatti biizinasaan fiduu dandeenya akka jedhu karaa biizinasa illee yaaduu qabna jechuudha. Oromoo tokko biyyarraa fiduun laayifii nama meeqa akka jijjiiru silaa namni hin beeka. Faamilii qofaa osoo hin taane uummata akka itti jijjiiru. Kanaafuu ishee xinnoo yaaduu dhiifnee mee bal'ifnee haa yaadnu. Dhaamsi koo kanuma hedduu galatoomaa isinillee carraa kennu keessaniif. Isinis fayyadaa. Qophiin kunis qindaa'ee gulaalamee kan isiniif dhiyaate Oopraayidii fi Hegeree Miidiyaadhaan.